appii moobaayilii tokko qabadhee dhufeetiin jira. Akkasitti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Washamaa akkam jirtan ilmaan Oromoo hundi keessanuu jaallatamtootaa fi kabajamtoota kiyya warreen maatii sabahaddiin Oromaan jalatti argamtan marti keessanuu shamaa harka fuunee isin jecha warroonni arraan tana jalqabaaf dhuftan like share subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa. Akkasitti nu jajjabeessaa inshallah arraan tana YouTube keenya guyyaadhaan waan haaree qabatee isin bira dhufaa jira inshallah. YouTube keenya kunilleen haaree tokko guraatu irra jira. Akkasitti nu cinaa dhaabbadhaa bakka guddaadhaan nu gahaa isiniin jaa obboleeyyan keenya. Akkasitti arraan tana ijoollee Saudi Arabiyaa keessatti argamtuuf applicationii appii moobaayilii tokko qabadhee dhufeetiin jira. Akkasitti obboleeyyan kiyya like share subscribe godhuudhaan wal biraan gahaa maatii keenya ta'a isiniin jenna. Asumaan gara barnoota applicationidha achiisima isiniin jenna. Arraan tana akkuma mata duree viidiyoo ijaarratti agartanitti applicationii tokko isiniif qabadhee dhufeetiin jira. Applicationii jechuudha shabaka moobaayilii irratti akka ajaa'ibaatti dalagu isiniif qabadheetiin dhufee jira. Kun application sunis kana application kana download godhatanii akkaataa itti fayyadamtaniin isin agarsiisa. Warra beekuu fi miti warra beeknee fi obboleeyyan kiyya nafaana turaa isiniin jecha Play Store keessan irra galuudhaan application kana salphumatti gabbuufachuu dandeessaniin isin agarsiisa. Obboleeyyan kiyya nafaana tura amma application kana gabbuufachuudhaaf akkaataa kanatti emmi guddaa barreessitanii achitti ammas duratti qubeetaa barreessitanii otomaatikii fi fuusinii baasaa irratti gattuquudhaan akkana ol harkiftanii keessa laaltanii kunoo akkanatti irra galtanii download godhachuu qabdaniin isiniin jaa. Ani amma mootu waaniin gabbuufadde itti fayyadamaa tureef ani immoo open godhee isin agarsiisu obboleeyyan kiyya nafaana turaa isiniin jaa. Gizee dura seenu akkanatti isinii fida. Telegiraama walirra hidhachuu yoo barbaaddan join gootanii akkasitti telegiraama keessanii walirratti hidhattan yoo barbaanne immoo kan gamanaa kanatti uyxanii firraa irraa deebitaniin isiniin jaa. Kana uyxanii firraa irraa deebuu qabdanii. Ani immoo telegiraama irratti wal hidhadhee waan hin qabuuf garummaa hin barbaadu as uyxanii gizee irraa deebitan akkanatti isinii baasa. Kana keessaa moobaayilii meeqaa filachuu qabdani obboleeyyan kiyya akkuma agartan kanatti kan isin filachuu qabdan kunoo kana filachuu qabdan obboleeyyan kiyya. Kana filattanii kanarratti gaccuqaasuu qabdan kan gubbaa kana akkanatti irra gattuine waliin haa ilaallu obboleeyyan kiyya. Ani ammaan tana Wi-Fi-dhaan qabaa akkuma agartanitti Wi-Fi kiyya irraa cufee isin agarsiisa. Wi-Fi-dhaan qabaa Wi-Fi kiyya irraa hin cufee isin agarsiisa nafaana tura. Obboleeyyan kiyya kunoo amma akkuma agartan kanatti anamma kunoo daataa baneetiin jira. Ammaan tana kunoo akka dalagu walumaan laalla na hordofa. Obboleeyyan kiyya kunoo akkuma agartan kanatti akka ajaa'ibaatti kunoo dalagee jira. Akkasumatti qulfiilleen ol baatee jirti. Akkatti gammaddan akkatti irraa faayidoytan abdiin qabaa. Hanga barnoota biraatii walitti dachaanutti akkasitti nagaan naa turan isiniin jaa obboleeyyan kiyya.